برافا ديمو وانا كنا شكي كنا بيجرا ولي قال لي وانا كنا غرتيكم سراون دركم يجوا بارك الله فيكم ولما قالتي نمني جرو بريدا جرا كان جدمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نمني جرو غاري جرا كان جدمو إرجعني نكاحية الرأي قالتي إرجعني نكاحية حلالا ساقرتي وجه تيسي وجه كأي وجه قرتي شورا قولي أكاتا قرتي جرو ساقرتي حياة سا مستقبلا حالك من جراتو قمنا حالك من إرمو أرقنا إيستي من جرنا ولي قال لي namni keessattuu gartee umriin isaa amata 15 ga'ee biyyarraa bahe dubartiin umriin isii amata 15 geessee biyyarraa baate nama isa gorsuu barbaada dubartiin nama gartee isii gorsuu barbaaddi nama gartee icciitti himattuu barbaaddi isiillee nama icciitti himattuu barbaaddi namni ati icciitii itti himattee icciitii hanqisii qabu jaarsa keetii jaartii kan keeti walii galle sababa kanaaf walitti dammaramaa walitti ida'amaa wal fuudhaa hin sodaatinaa rizqiin harka rabbiiti baarakallahu fiikum walii galle rizqiin harka rabbii waan jiruuf hin sodaatinaa keessattuu namni biyyi kun biyya rizqiiti biyya dalagaati walii galle biyya gartee dhabanii quba dhugdee bar nagaan ooltu bar waas hin beeressu raahaadha biyya raahaadha biyya gammachuuti fuudhaatii as keessatti ammoo osoo ilmoon arganne asirraa kan baadha Itoophiyaatti gallee ilmoo arganna mana jaarannee kaanitu waan akkasii dhaaba asi fuudhan dafa ilmoo dubbuudhaa lafatti dafa lafaan gaasitti ilmoon asitti argattan isin gammachiifti malee isin boonsiti malee abadan isin isheen obsitu jechuudha maaliif li'annahu ilmoo bareedaa isin irraa ba'a waan gaarii nyaataa artanii waan gaarii dhugaa artanii waan gaarii uffataa artanii bakka gaarii irra ciisaa artan Itoophiyaatti gallaan ilmoon gartee walaa hawla walaa quwwata illaa billah hasbunallahu wa ni'mal wakiil ilmoon asitti dhalattu ilmoo gartee haffaadaadhaan guddattu ilmoo gartee haliibaan guddattu ilmoo gartee yoollee harma kan lugdu taate harma hootu taate harma qulqulluu gartee dhiiga qulqulluu kan hootu waliigalaame sababa kanaatiif keessattuu warri jaartii qabdan ilmoo horaa ilmoo fuudhaa kiniinaan garaa of hin dhukkubsinaa marfeen garaa of hin dhukkubsinaa waliigalle zaman ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabonni gartee akkuma keenyaa fedhii qabanii yeroo gartee kaafiraa walolanii dubartii si booji'an dubartiin isaanii kun akka gabraati itti ida'aman itti dabalaman yoo gartee yeroo itti dabalaman sana bishaan garaa taa'ee ilmoo kan qabatu taate gaafa dhalte isiin bilisa taati sababa kanaatiifuu zaman ergamaa rabbi sallallahu alaihi wasallam sahaabonni gartee gabra waliin ciisanii yeroo fedhiin isaan dhufee fedhii isaanii kana alatti baasan alatti baafnan rasuulli sallallahu alaihi wasallam namni gartee akka ilmoo hin argamne godhee bishaan isaa gartee bishaan silaa ilmoo ta'u sana alatti kan baasu dhaalikal wa'dul khafiyyu sun ilmoo lubbuu waliin qabruudha hadiisa bira kan rasuulli sallallahu dhaalikal wa'dul khafiyyu sun ilmoo lubbuu waliin qabruudha jedhanii hadiisa tokko keessatti dubbatan hadiisa biraa keessatti immoo osoo rabbii subhaanahu wa ta'ala khalquu waan amma gartee isinitti jirtan kana osoo rabbiin uumuu barbaade dandeessee silaa bishaan kana alan baaftuu hadiisa jedhu jira almuhimmi ulamaan waan kana jamii godhan hadiisa kana walitti araarsanii wanni jechuu barbaadu maali wanni isin jaartii fuutaniif ilmoo argachuudha ilmoo keessan argadhaa kiniina hin liqimsinaa martii hin waraannatinaa waliigallee ilmoon isin gartee biyya kana keessatti argattanu rakkoon jiraatu ni jirani beekna waliigallee ilmoon erga guddattee barumsa barbaachisa quraana barbaachisa mana barumsaa deemuu barbaachisa wacii garagaraatu jira garuu rabbi isinii guddisa akkuma tanaan taatanii rabbi subhaanahu wa ta'ala isiniif guddisaati rabbi tawakkalatanii dalagnaan rabbi isin razzaqaa ni barsiifattanis ni qaraasifattanis maali arguu jira bar nama hedduutu gartee ilmoo asitti hore yeroo jiru waggaa 6 waggaa 7 gahan biyyatti erganii jirraa wanni godhan waliigallee sababa kanaatiif jecha umrii kan kee aadallee waggaa ilmoo malee taa'uu dhiisiti ji'a tokko akkanaan tolan taa'in ji'a tokko tola hin taa'in waliigallee ilmoo ati amata 40 gaditti argattu ilmoo ciccimaa ilmoo jajjabaa ilmoo gartee sammuu sabilchaataa faxaanyi paawuriidhaan jechuun gartee gara fuulduraatti ce'u erga asirraa ati biyya kana ka dhuftu amata 20 olitti biyya kana ka teessu amata 15 amata 20 walumaa galatti 40 jechuudha Itoophiyaatti galii mana jaaradhee ilmoo horaan amata 40 ilmoo yoo argatte ilmoo hankee dandeessitu lafaan kaatu maaliif bishaan howwaan qaamni kan kee howwaan sun biyya howwaa keessatti dhumee jechuudha liigallee miti kanaafuu barakallahu fiikum akka ilmoo akka gartee jaartii fuutaniin halkanuma jalqabaa sana garaa kaa'a
rabbi ilmoo barakaa isiniif godhu ilmoo rizqii qabu ilmoo barakaa qabu ilmoo bareedaa ilmoo urgahaa ilmoo hikmaa qabu kan inni dhalannaan rizqii bitaa mirgaan isinitti yaa rabbi isiniif godhu akkas ulfaadha galatooma gaafii biraa qabdu gaafiin biraa ni jira እና akkas inshallah khalas waa'ee kanaas maggoolomna suratul kaafiin qara'uuf inni ol isin naqee ture amma suratul kaafiin nama wajji qaraan sheek Muhammad jirtanii mi ni qaraatanii kabira sagaleen bareedu baatu jira maal jettan okay akkasii mi taata inshallah hundi keessa yeroo nama 290 sheer godha suratul kaafiin qaraanaa fi taraa barsiiftu ni qaraata barsiiftu nageessu dukkan siifan samira qaraatu isin